السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قلت جرت فيا ويا بقى جرات بقى نجان قلتن كان نجان والشر ما نجاه نجان وابوشه وردوتو تافي دعوتو نكين يوم دكيسن كم بها فيديا كبا في كبا جرتن بيا دنيا مرة جرتن ilmaan oromoodha baga nagaan oltan baga arma geessan rabbi nagaa sinaan godhu jecha egaa har'a immoo waa'ee uggura qilleessa irratti ugguramnee jiraataa jirruu fi nuti hoo maalitti jirra isa jedhu irraa dubbachuun barbaadeeti hanga dhumaa akka nu daawwattan warri viidiyoon kun haarawaa ta'e isin bira gahelleen share like subscribe godhuun dagatiin anu jajjabeessaadha fayyataadha. Egaa dhimma walooti wanni dubbisaa jiru dhimma walooti wanni dhibee jiru akkuma na dhibee kana nama biraattis dhibuu mala wanni ana dhibee kun immoo hedduu yeroo hedduu waan nu mudataa jiruufu deemee immoo Oromoo guutuu walii galaatu akka qilleessarraa ugguramnu akka gabrummaan qilleessaa illee nutti dhuftu kan godhaa jiranidha. Tagabrummaa lafaa hammannee tagabrummaa lafaa baannee dirqamnee itti wareegamnee dhiigatti kaffalaa gibira lafeetti kaffalaa gibira akkatti jiraannee arma geenye ta qilleessaa sana waan itti kaffallu hin beekne maallaquma ture maallaqa duma kaffalluutu gabrummaa qilleessaa jala gallee jechuu amma deebine. Ta lafaa dhiigaa fi lafaa lafeetti kaffallee ilmaanii fi abbootiitti gibira kaffallee arma geenyetti har'aas deebinee gara qilleessaatiin immoo wanni deemaa jiruu fi wanni amma duraallee itti jiraa jiru Oromoon hin agarre ta'uu waan isaan beeku anna dhibee jira akkuma na dhibee kana nama hundaa'u dhibuu mala dubbiin akkana taate walitti himtee adda akkatti baasan wallaalee kanaafuu warroonni hayyootas taatan artifistootas taatan hirmaannaa biyya adda addarraa hirmaachaa jirtan quba qabdan yoo dhugaa Oromoo gabbaaftanii dubbattanii fi waa'ee Oromoo irratti hedduu hirmaattan akka Facebook irraa isin ugguraa jiranii fi akka uguramaa jirtan ni beektanii deebi'ee immoo amma waboon akka qilleessarraa ugguramullee warroon isaan deeggaranillee leellistoota isaanillee jedhanillee maqaatti baasanii akkasitti akka ugguraman goonaa jedhanii dubbatanii jiranii. Kan gaafiinatti ta'e egaa Feesbuukni kun sharikaa dhuunfaa nafxanyootaati moo sharikaa biyya faranjootaati isa jedhu gaafiinatti ta'e waan hin beekneef. Maaliif jennaan waan biraatiin yoo an feete barreessite zeegaa biraa maqaa dhootteen tuqamu garuu jara maqaa dhoonnaan warroota kottee duudaa kana maqaa dhoonnaan hoggasuma wanni sirratti darbu darbamaa jechuu Facebook irratti ugguramta. Kanaafuu wanni deemaa jiru kuni akkana ajaa'ibeeti. Facebook irra nama meeqaatu ugguramee himataa jira. Amma dura turree jira jechuudha. Ani mataa kootiin Facebook sadii hin dhabeera. Dhugaa Oromoo dubbachuudhaaf qilleessa irratti gabrummaa jala galtaa calliftee taa'uufis ammoo saba keetiin dandeessuu ni dubbatta. Warroonni Facebook irratti ugguran irra kaanii qilleessa irratti gabrummaa irratti oofaa jiran kun warrootuma lafatti illee gabrummaa Oromootiif dhiitataa jiru gabrummaa Oromootiif wareega kaffalaa jiru afaanin illee yeeduroo abbaataaችን yeeduroo maannataaችን እንመልሳለን warra jechaa jiru jechuudha. Eenyu warri suni warroota harma muraatii fi harka muraa aannolee irratti dalagaa turan santuun warroota immoo walloo keessatti amantii islaamaa balleessuudhaan walloo kaabaa akka jirutti afaan namaa jijjiiranii eenyummaa isaanii jijjiiranii kaan Tigiree godhanii kaan Amaara godhanii Oromoon warra Iluu warra Baabboo warra Ijjuu warra Raayyaa akkasitti warra godhe Aaxee Dorosoo kan baanan san jaroota santuun lama tahee deemaa jira jechuudha yeroo ammaa kana keessatti. Egaa isaan suni mi'a bilisummaa beekanii akkatti nama gabroomsan beekanii waan gabroomsanii beekaniif akkanatti ammallee qilleessa irratti uummata Oromoodhaa gabroomsuudhaaf dhiitataa jiranii jechuudha. Waboo warri deeggaruu fi warri waboo leelliftan akka isinillee ugguramta wanni jedhaniif waboo waan sodaataniif. Haa ta'uti hayyootaa fi artistoota warri ofiin jehuus hedduutu ugguramaa jira Facebook irratti argaa jirra jechuudha. Armaan ariyaangaa karaa yuutuubiitiin naqaqabaa karaa telegiraamiin naqaqabaa jedhanii harka chaa'uu dhaammataatii bil jedhanii dhabama ta'anii jechuudha. Baatii 2-3-4 ta'anii ni deebi'an yookaan Facebook biraa banatanii deebi'an maqaa jijjiiranii akkasitti jiraatanii jechuudha. Meegaa sharikaan kun sharikaa jaraati moo sharikama uummata biraati? Dubbiin tun na huuteerti. Yoo bishaan dhugamee dawaan agarre kabalaan dubbii nama huutu wallaahi dubbii nama huutu yaa uummata ilmaan Oromoodhaa yoo lakkaawwanne miliyoona meeqa lakkaawwattan
eeguma lakkaa'uu jalqabanii miliyoon 60 nuun jenni nuti har'aa miti dhimeen teenyaa gaafa bara 15 dhageenye miliyoon 60 nuun jechuu hanga sanii hanga ammatti miliyoon amma taane nuun himanne miliyoonuma 60 immoo jiranii jechuu. Duuba yoo baay'inaa ta'e silaa Oromoo fiixan qabu yoo biyya alaa ta'e hammanaan hin jiru fiixan qabu yoo barumsaa ta'e immoo koongirestii keessaa dalagaa isheenuudhaaf kan ammallee deemaa jiru jira kan keessallee jiru jira jechuudha. Mee rakkoo kana yoo dhuunfaa sharikaa ta'es dhuunfaa sharikaadhaa mariidhaan dhaqanii maaliif nu uggurtan Oromummaa keenya maaltuun sin waliin nu gahe maal sin goone qilleessa irratti akka uummanni maallaqa saddadu hin saddadne moo akka uummanni maallaqaan fayyadamu hin fayyadamne moo si uummanni maallaqaan fayyadame nu qilleessaan alatti maallaqa isaanii duun kaffalle barnaamija jala hannee fayyadamne moo maal janii gaafitti dhiyeessuu qabanii miti. Seera namni itti jiraatu hundaa'uu numa jiraanna rakkoon qabu. Kana waan ta'eef Oromoon xiqqaa guddaadhaan biyya alaa jirtan hangaafii isinirraa qaba. Rakkoon diinni wal gurmeessee rakkoon Oromoo akka ol hin baane sagalee Oromoo guruudhaaf akkuma amma dura Oromoon barumsa akka hin baranne jedhanii dhaabbachaa turanii fi Oromoon akka ammoo raadiyoo irratti illee hin dubbanne sagaleen dabarfanne godhamaa ture san ammallee akka feesbuukii irrattis tiweetaraa fi yuutuubii fi jinni jaan kajanii qilleessa irratti baanii rakkoo isaanii hin ibsannee fi nama waliin qixxaanne yeroo ammaa teknooloojiin karaa rimootiin bobbaatu kanatti nuti immoo qilleessa irratti akka mul'anne nu godhaa deeman kanatti eessa jira uummanni Oromoodhaa ani barataa of hin jiru fi ani hayyuu of hin jiru biyya alaa keessa jiru Ameerikaa keessa jiraate biyya faranjii biyya dimokiraasii nagaan jiraatamu keessatti kan ugguramnees achumarraani kan uummanni Oromoodhaa baay'inaan jirus achuma amma waan nama ajaa'ibu keessa. Ani gaafiin attahee warri feesbuukii isinirratti ugguramee jiru yoo lakkoonne dhibbaan lakkaawwamtamii fiixan qabdanii meeqatu feesbuukuma kanarraa akkatti hirmaatu dhabeetu dhabame meeqatu jira jechuudha. Feesbuukuma kanarraa. Kanagaa kan kana sin godhe ni beektanii maaliif Oromoo wal gurmeessee waan kana falatti hin finne. Ammaas ammoo deebi'anii onog shanee jechuu kana kan baase nafteenyaadha kan diina uummata lafatti jibbee jiru diina jireenya namaa lafatti hin feene kan ofii jaalatuu qofa malee kan namaa jireenya hin feenetuun baase nuuf. Egaa wanni kun immoo nama lama baase tokko warra siyaasaa fi daldalatutu baase tokko immoo warra diina Oromoo hin feenetu baase warri daldala siyaasaatiif deemu warruma hidhate baana warri immoo lubbuu namaa argaa hin feene Oromoo guutuma baana tana beeka. Sinin dagatiin sinin darbin Oromoo guutuun shanee jedhanii sin arrabsaa jiran jechuudha. Maal jennaan Oromoo walloo abbaa fedheehu namticha isaanii wajjin tajaajila aangoo isaanii tajaajiluudhaaf jecha hanga Tigraay wareega kaffalaa tureen illee antema Oromoo kan koo onog shanee dhokasii wuxaa jedhanii hidhannoo irraa hiikaniitu karaa baatee geessanii jechuudha ilmaan Oromoo walloo. Warroota santuun amma feesbuuk irratti gadi bahee isin ugguraa jira. Ugguramaa jirra maaliif Oromoon bakka kana hin agarre maaliif irraan dubbanne maaliif fala waan kanaa irratti hin hojjanne duuba gabrummaa lafaatiif waboon hidhateetti jira gabrummaa qilleessaa jalaa onyuu nu baasuuf ta'a. Meenaaf hima kana qilleessa addunnaan fedha addunnaan guutuun itti fayyadamaa jirtu keessa hoggaa qabiilaan Oromoo yookiin zeegaan Oromoo qoftiin yookiin sanyiin Oromoo qofti akka garee kana feesbuuk irratti ugguramuun ajaja dabarfamu maal taaneeti. Washabbaariin taane wal shabaabin taane jechuudha. Wayii shororkeessootaan taane nuti. Warra haqa ofii falmatu, warra haqa ofii barbaadu, warra eenyummaa ofii kabachiifatu, warra of taanee jiraanna diinni nurra taa'in jiraatinii wal qixa taanee jiraanna warra juunu. Atis nama ta'e jiraadhu ani nama ta'e jiraadha. Heebullee waliin dhabnu nagaa walii jiraanna, nagaa waliin jiraanna biyya nagaa walitti godhannee jenne malee sin ajjeesaa, sin nyaadhaa, sin saamaa kan jee jara malee nuti miti jechuudha. Ati bisheessinatu nyaata, ati taa'inatu dubbata. Warri jiru nuti miti. Warra sagalee yeroo ammaa kana addunyaan guutuun ka beekaanis hin beekne qilleessa irratti bahee hirmaannaa haqas dharas hunda itti jirutti hoggaa Oromoon haqaanis dharaanis ukkaanfamee akka mataa ol hin qabanne sagaleen kee hin dhagahamne haqni kee hin mul'anne jedhanii ugguramu kanatti hayyoonni Oromoo biyya alaa jirtan maal godhu jirtan. Tole kan inni biyya gabrummaa keessa jiru kan qilleessarraan dhiisii lafarrattuu gabrummaa dadhabe saara lixee hidhatee itti jira itti fufuutti jira jechuudha. Akka ati gargaarsa isaanii hin goone akka waan isaanitti jiraate hin dhageenye akka waan isaan karaa isaan deeman hawaasni hin dhageenye godhuudhaaf warri tattaafateetti milkaa'u jiru kun isin Oromoon waan isaan godhan jira itti gammaduu qabna warri jettan maaliif falmattanii waan barbaachisaa ta'ee fi qooda barbaachisaa ta'etti hirmaattanii waan kana fala hin goone gaafii natti ta'ee jechuudha.
akka shakhsitti yookiin akka immoo akka dhuunfaa nama tokko tokkotti warri feesbuukiin irraa uggurame lakkaawwamee hin dhumu feesbuuk irra warri galee jechuudha. Kan baatii sadii jira, kan bulii sadii jira, kan bulii torban lamaa jira, kan baatiitu jira, kan baatii sadii jira. Kunoo har'a nagaan dhufe gadhiifamee jechaa jira jechuudha. Ugguramee waan biraatii miti. Yookaan jara maqaa dhahu, yookaan haqa Oromoo dubbatu, yoo kanaan alaa waan feetee hojii abbaa feetee maqaa dhahee taatu. Garuu dhugaa Oromoo dubbatu, dhugaa Oromoo jechuun waan keeti waan mataa keetii dubbatudha. Waan mataa keetii dubbatudha, waan kan kee dubbatu eenyuus si dhorkaree maaliif waan kee dubbatuu fi waan kan kee falmatuu fi haqa kan kee kabachiifatuudhaaf hoggaa ati lafarra jibbamtee qilleensa irratti jibbamtu hawaasa addunyaa guutuurraa eenyuu fi eenyutu uggurame sanyii kamii fi kamtu uggurame Oromoo malee. Wanni kun waboo qofaa uggurame jettanii warri laaffisaa jirtanii fi hayyoonni biyya alaa jirtanii warri artistoota ofiin jettanii calliftan kuni wanni kun isin qaanfachiisa beeka. Abbaa biraan qaanfachiisu waboo wulii dhaga'ee Ameerikaa kana dhaga'ee kana waan kana iyyata galfatu hin kaane. Isa itti jirutu jira jechuu bira jira waboonni. Matama keetiin atumti ofumaa keetii ani artistiidha jettee miidiyaa irratti hoggaas baate mee warri amma dura feesbuuk irratti hirmaataa ture eenyuuf eenyu jennee lakkoonne hayyoota ofiin janii Profeesar ofiin jan meeqatu jira jechuu kan ugguramee feesbuuk irra karaa yuutuubiitiin nagaa qabaa kun wanni kutee janii feesbuuk irraa ari'amaa jiran jechuu. Maali sharikaa kanatu si sharikaa jiraati moo akkuma nuti itti fayyadamnu isaanis itti fayyadamu jiran. Kun gaafii uummata Oromoo waliigalaatiin sin gaafachaa jira. Warri biyya alaa jirtan waan kana irraan callisina. Falli waan kana akka argamu, seerri waan kana akka kabajamu, ilmaan Oromoo mirgi Oromoo qilleessa irratti akka kabajamu. Walqixxummaa qilleessa irratti uummanni nagaan jiraatu jiru nutis jiraatu akka qabnu. Waan kana akka gaafattan jechuun barbaada. Feesbuuk irratti gabbaatee yeroo hunda ugguramu, yeroo hunda himatamu, yeroo hunda himatu. Keefaaga. Akkamiin fudhatama? Akkamitti wanni kun nama ajaa'ibu? Maaliif hin ugguramaa? Maaliif nu ugguranii? Maal taanee ugguramna jettanii nuun gaafattanii hin gaafattanii? Of gaafatu barkummatama keessan. Waan biraa godhutti hin jirtanii nama ajjeesaa hin jenne nama qalaa hin jenne rakkoo keessan himaa jirtanii mee qilleessa irratti dhugaa rabbitti mee as baha waan ajaa'iba keessaa tokko gaaffii isinii godha warri naa deebitanoo jiraattan. Kaaba Oromiyaatii fi lixa Oromiyaatii fi kaaba Walloo keessatti wanni deemaa jiru walqixaan qilleessa irratti wanni deemaa jiru. Miidiyaan guutuun kaaba Walloo jira jirtee beelleefi keessa jira wanti beelleefi keessa jirtuuf akkatti faarfamaa jira jechuudha. Dasee isheenteerti, dasee marsiteerti, heeqi maalii gooteerti, raayyaa kana gooteertiin sa'aa 24 qilleessa irra mul'ataa jira. Mee Wallagga keessatti ilmaan Oromoo ta'aa jiru mul'ataa jira, haasahamaa jira hin jiru. Harka dhibbarraa parsantii sadiitu dubbatama jechuudha. Parsantii sadiitu dubbatama harka dhibbarraa. Inni kun immoo dhibbumaa dhibba dubbatamaa jira jechuudha. Yoo harki takka hir'attamanii dhibbaa fi dhibbatti wanni kaaba deemaa jiru kun haasahamaa jira. Kun egaa dadhabbinuma keenya malee wanni tokko abbaan biraan jiru jechuudha. Wanni tokko hin jiru. Nu humatuun akka kana jechuudha. Rakkoon kun Oromoo walumaa galattuu waan kanarra of qusanne waan keenya irratti baataane waan keenya bakka dadhabne akka dandaannu godhu waan wallaalle akka barannu godhu karaa jallate akka diriiru godhu bakka dafate akka walitti deebi'u godhu tokkummaa keenya cimsine bilisummaa keenya gonfachuu yoo kanan tahin wanni nuti yeroo hunda namni lafee gibira kaffalaa dhiiga kaffalaa umrii addunyaan tun darbuuf jirtu keessatti jiraataa jiruuf hin jiru jechuudha ilmi namaa. Ilmaan Oromoo bara kana keessa lakkaawwameen dhuma wanni lubbuun dhabaa jiru jechuudha. Gibira kaffalaa jiru namni lubbuudhaan gibira kaffalaa jiraaturra namni hanga ta'e tokko qabsaa'ee waan jiru bilisummaa talafaatitti taqilleessaatis gonfatuu qaba. Talafaa odumaa iyyinuu talafaa odumaa boonyuu taqilleessarraa gabrummaan nu dhuftee tantu natti haarawaa ta'an fayyaataa jiraadhaadha. Warroonni hayyoota ofiin jettan artistoota ofiin jettan biyya alaa jira ofiin jettan Ameerikaa wajjin kongorestii ta'uudhaaf illee filmaata sheenaa jirtanii fi sheentanii jirtanillee hundi keessa waan kanarratti akka hojjettanii fala fiddanii isinin ja'a. Waamicha Oromummaati. Waamicha Oromummaati. Uggurri waboon uggurame kun Oromoo guutuu afaan qabuudha laali. Kan afaan qabame kan dubbanne tana beeka. Namni eegan dubbanne waa takka godhatu hin danda'u immoo. Dhugaan keetii isin dhokata rakkoo keetii isin dhokata beeki. Kanaafuu fayyaataa jiraadhaadha. Yoo isinitti tole viidiyoon share like subscribe godhan dagatiin haadha fayyaataadha. Warri nu wajjin turtanilleen
nu daawwattan illee hanga dhumaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Irra deddeebiidhaan amaanaa simbira kaan ilmaan Oromoo biyya alaa jirtan kana. Salaamu alaikum.